السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمارك هنا كوجمتوتا دعوتوتا عاشا عندك ديرتو أكم جرتان نجا جرا الحمد لله رب العالمين دعوتوتا كنا أرى دبي الفجرة أرى مال كبتر بتونا عندتان دعوتوتا كنا guyyaa tokko dura gorsa addaa wayii qabadhee isin dhufeera waan mana keessaa waan dubartiif barbaachisuu fi wantoota tokko tokko biyya keessa gizee galle wantoota nu rakkisan isiniif qabadhee isin biraan ga'ee ture. Achumarratti hundooftanii isinillee gaafii hedduu na gaafatanii turtan daawwattoota keenya mee gaafa biyyatti galle maal yoo hojjenne nu ittiin jiraachuu dandeenya deebii immoo maal yoo hojjenne gabiirraa argachuu dandeenya warra jettanii gaafii na gaafattanii fi qarshii meeqa qabanne yoo gara biyyaa galle yookaan qarshii meeqa harkaa qabaanne hojii ittiin uumachuu dandeenya warra jettanii gaafii na gaafattaniif deebii isaa qabadhee isin dhufeera. Obsaan hagadumaan wajjin turuudhaan gaafii keessaniif deebii in argattan jedhee abdii qaba jechuudha daawwattoota keenya hagadumaan wajjin tura. Share like subscribe gochuun immoo hin irraanfatinaa viidiyoo kiyya warra na jaalattan like gochuudhaan na agarsiisa isin jedha daawwattoota keenya ammaan immoo kallattii maaneen dura maal isinii wajjatanitti fakkaate warra gara biyyaatti yoo galle qarshii meeqa qabanne yoo galle hojii eegalachuu dandeenya warra jettaniif fakkeenyaaf namni tokko waan namni tokko hojjechuudhaaf yaadu namni tokko immoo hojjechuuf hin yaadu namni hunduyyuu yaadni isaa garagaraa jechuudha daawwattoota keenya. Kana yoo isiniin jedhu fakkeenya namni tokko suuqii banuu karoora qabaa namni tokko shaayii beetii galee banuu karoora qabaa namni tokko immoo bakka nigdii adda addaatiif karoora qaba jechuudha. Hojiin waa hedduutu jira jechuudha biyya keenya keessa hojiin hin jiru jechuu miti. Namni onnatee hin hojjetudha biyya keenya keessa rakkoo hin jiru wanti ilma namaa rakkin irratti darbaa jiru namni hojii ni sodaata. Keessattuu namni keenya namni Oromoo baay'isee hojii sodaata daawwattoota keenya tokkoffaa ani amma yoo hojii kanan eegala jedhee kiraan mana na rakkisaa gibira baasutu jira maaltu jira jedha kanumaan dura mataa ofii sodaadhaan guuta namni mataan isaa eega sodaadhaan guutame hojii hojjechuudhaaf baay'ee ulfaata daawwattoota keenya kanarraa bilisa ta'uu qabna hojii hojjechuudhaaf waan ani isinii dhaamu jechuudha duraan dursee waanuma fedhe hojii feene hojjechuudhaaf onne qabaachuu qabna isiniin jedha daawwattoota keenya isallee yoo akkam goone dalaynee hojjettan daawwattoota kiyya. Fakkeenyaaf gibira eenyummaan warroonnummaan akkana dalaganiitiin biyya keenya keessatti guddatan kunniin illee jechuudha gibiras kafalanii kiraa manallee kafalaniiti malee hedduun namaa mana nigdiidhaaf ta'u qabaatee miti daawwattoota kiyya hundi isaaniitu baay'inni harki irra caalu kireeffateeti warra dalagu jechuudha daawwattoota keenya hundaa danda'aniiti. Har'a yoo kasaare boru hin taarrafaa ofii beekanii jala sararaniiti malee homaa kisaaran hin jiru dhibbaan dhibbisniin jechuu hin danda'u garuu immoo kisaaran akkuma jiru tirfiin jira nama obsa qabutu iyyuu kisaaraa bira dabaree tirfitti baya. Kana jecha maal isiniin jechuu barbaade wal keessa isin harka akka hin mayne dhiifama isin gaafadha. Duraan dursee wanti isin godhuu qabdan qarshii meeqatu iyyuu hojii hojjechiisa jechuu osoo hin taane ani maal hojjedha ani yoo maal hojjedhe maa irratti gammachuu qaba fedhii hojii hojjechuu kiyya maa irratti fakkeenya achuma jiraattanii yoo kushiinaa keessa hojjetaa jiraattan yookaan nyaata qopheessaa akka jiraattan taate nyaanni sun sirriitti isinirraa jaalatame sirriitti hojii saniin dandeettii qabdan taanaan galtanii shaayii beektu tokko yoo bantan nama of jala qaxartanii hojii san yoo itti fuftan jechuudha bakka guddaa ittiin ga'uu dandeettan. Fakkeenyaaf namni keenya manni nyaataa wanta takkaallee wanta ishee hin qabne si'a garuu immoo hin qaba midhaan widdiidha dhugaadhaan jireenya hin waddan isin jechaa hin jiru jireenya akkuma widdii ta'etti dalagama. Fakkeenyaaf yoo midhaan widdii ta'e akkasuma widdeen isin gurgurtanillee akkasuma nyaanni isin gurgurtan nyaanni adda addallee widdiin gurgurama. Widdimaan bitanii widdimaan gurgurtan akkasumatti irraa taarraftan malee jireenyi waddade jettanii biyyaan baattafu miti. Kun immoo gowwummaadha. Kana akka isin taasisu maatiidha. Maatiin immoo jireenyi waddade ofii isaaniitiin wanta akka hin dalagan waan ta'eef mana keessa taa'anii namni meeqa mana keessa yeroo xiqqaate nama 5 nama 6 mana keessa rakka hojjetu nama tokko qofa abbaa manaa qofa. Namni tokko hojjetee nama 5 horachuu hin danda'amu amma. Abbaan mana soo hojjete haati mana soo hojjette namni humni isaa hojiidhaaf ga'e tokko mana keessa jira taanaan dargaggeessa yookaan dargaggeettiin takka hin jirtu taanaan wal gargaaree hojjete namni hunduyyuu jireenya ofii oofachuu danda'a. Garuu immoo akkuma duraanii san namni tokko hojjete namni 5 6 nyaachuun kufaatidha gisee ammaa kana. Ani keessin jechuu barbaade. Achi teettanii warroonni warra keessan birriidhaan gargaartan warroonni warra keessan achi teettanii jajaan birrii ergitanii hoomata akka godhaa fi akka hin jirretu hubadhaa. Achi taa'atii warra keessanii hee waan akkanaa kana uummadhu hojii akkanaa kana uummadhu dalagii. Ani biyya kana dhumaa hin taa'u ilmee kiyya guutuus hin gargaaru. Kanaa jecha maal hestaala hin naganne gaaya jiraatuu danda'a hojii uummate. Garuu birrii ati ergituuf jaajaatti tasallee isa hin geettu gaafa tachi galte immoo namni sun kufaatii hin taane keessa seenaa waan ta'eef isinis gaafa galtan abbaan manaa keenya jiraachisaa kalaasan meeshaa manaa guutee kalaasan mana ijaare waan jedhu osoo hin taane gaafa galee isaanii hojii kiyya hojjedha jedhaati. Kanaan kottaa isiniin jedha qarshii meeqan hojii uumadha ka jedhuuf immootuyyuu akka humna keessaniitiin hojii uumachuu dandeettanii fakkeenyaaf suuqii shaqaxa jammartan taanaan sunis isintu murteessa. Ani suuqii shaqaxaa kana
bal'iseetiniin suppermaarkeetii godhee jammaramoo xiqqisee dhaga'umna kiyyaatiin jammara ka jedhu kanatu murteessaa. Birri hagaree waan irra isiniin jedhe birri san qabattanii yoo dhuftan yoo isinii ga'uu dhiisuu danda'a. Kana jecha anaa miti kan murteessu hojii keessantu murteessa. Hojiin keessan hojii bal'aa bana jettan taanaan birri kaffi jedhe isin gaafata. Hojii xiqqoo jammaree asumarraa suuta guddadha yoo jettanillee akkasumatti birri xiqqoon jammartanii suuta keessa guddachuu dandeettanii. Biyya keessa hojii dhabamee osoo hin taane namni seeraan hojjetu dhabameeti isiniin jedha. Walumaa galatti jireenya biyya amballee argee jira. Jireenya biyya keessallee argaa jira. Kanaafuu tattaaffii barbaade bakkuma kamittuu biyya arabaa sayyoo teettanii birri takka namni isin kenna. Laa guyyaa lama osoo teettanii guyyaa sadaffaa ofirraa isin baasan. Kanaa jecha asitti illee yoo teettan namni ofirraa isin baasuu yoo dhabamellee jireenya ofirraa gadi isin baasa. Kanaa jecha gaafa galtanis akkuma achitti dalaydanisanti yoo dalaydan inuma jireenya keessan jiraatanii sodaatinaa isiniin jedha. Gaafa mootuyyuu hojii dhiistanii teettanii harka namaa eeggattan isin mootu rakkoo keessatti qofa isiniin jedha. Kanaa jecha hojjettanii jiraachuu yoo murteessitan homoota akka biyya keessan keessatti illee ni jiraattanii abshiraa isiniin jedhaan daawwattoota kiyyaa kabiraan mootuyyuu ifama namni natti dhufee jidduudhaan addaan kutee daawwattoota kiyyaa maal hojjedhee tirfii argadha ka jettaniif mootu hojii isin hojjettantu murteessaa. Hojii kamuyyuu hojiin tirfii hin qabne hin jiru yoo abbaan itti beekee hojjete. Isin itti beeytanii hojii keessan seeraan hojjennan hojiin kamuyyuu namni hojjetu hunduu attan warri buna kararra taa'ee danfisullee wallaahi tirfii qabani. Namni tirfii hin qabne hojii san hojjetu itti fufu. Maaliif hojjetaree waan takka tirfii yoo hin qabaanne nyaatee yoo hin ittiin uffanne hin hojjetu jechuudha. Garuu namni kenna hojii tokko hin jammara gaafa ji'a tokko kiraa manaa isaa kafalee waa takka tirfii irraa nafne taanaan kalaas tirfii hin qabu dhiisa laa ji'a san ati haarawaa hojii san ittiin beeytu rakkoon qabu kiraa manaa kafalattee wacite yoo danda'atte tirfii dhiiste tumaan yoo itti fufte ji'a itti aanutti hubannoo hojii san sirriitti fudhataa deemta waan ta'eef argachuu dandeetta. Fakkeenya biyyuma arabaa yoo deemne gisee haaraadha inni jechuudha. Namoota akka gisee nu hin beekne gisee afaan nu hin beekne san dhagam nu jaalatan baay'ee nu jaalatan. Garuu afaan beekne hojii barannee gisee nu akka gaarii akka isaan barbaadanitti hojjechuu jammarre madaabii gaarii yoo taate kennaayyuu nu kennu eegalti. Akkuma san hojiin kennallee hojiin biyya keessallee jechuudha. Nuti sirriitti hojjennee maalinatti hojii sanii beekne akkam yoo godhe tirfii akka argadha akkam yoo godhe daambanyaa kiyya qabadhee bakka guddaa wajjin gaa jettanii gaafa isin hojii keessan keessa gadi beeytan wanti hunduyyuu isiniif mijaa wanti hunduyyuu haaroo isinitti hin ta'u sirriitti keessa gadi barattanii tirfaammaa taatan jechuudha. Obsaan hojii tokko gabii irraa argachuuf tirfaammaa ta'uuf obsaan hojii qaban san bakkaan ga'uudha. Har'a kana qabee boru kanatti yoo tare boru kana qabee iftaan kanatti yoo tare kalaas birriinti achittis waan baddu malee tirfaammaa hin ta'u ilmi namaa. Kanaa jecha ani keessaniin jedhu gorsi kiyya akka kiyyatti jechuudha. Bakka kamuu yoo jiraattan obsaan dalaguudha. Tasgabbii qabaachuudha malee namni hojiin bu'aa hin qabne hin jiru. Biyya keenya keessa hojiin dhabamee osoo hin taane nama obsaan dalaguu fi nama bakka tasgabbii qabutu dhabamee isiniin jedha. Walumaa galatti sodaachuu dhiisnee fuulduratti haa deemnu nuti Oromoon baay'ee hojiirra harkifannaa qabna. Nama jala hojjechuun bichaan gahaa miti. Ofii keenya hojii dhuunfaa keenya uumattanii dalagachuuf kaka'umsa qabaadhaa isiniin jedha. Ijoolleen ittiin akka biyya namaa jirtan gaafa galtan akka hojiirratti bobbaatanii bakka guddaa geettan abdii qaba. Baajata yoo taate osuma achi jirtan wanta gaafa galtan hojii ittiin uumattan qoqopheeffadhaa sabaa isiniin jedha. Gorsi kiyyaa akka itti fufeetti jira. Daawwattoota kiyyaa gisee qabutti wantoota biyya keessaa fakkeenyaaf maal yoo hojjenne tirfaammaa taana waan jedhu irratti yoo hundoofne fakkeenyaaf gara lafaatiin tirfii guddatu jira. Maaliif yoo jettan lafa kaartaa pilaanii qabu tokko har'a bittanii osoo gaafa ji'a jahaa deebistanii gurgurtanii tirfaammaa ta'uu dandeettan. Kanaa jecha maalirree kana godhuudhaaf isintu murteessaadha malee namni tokkollee namni kan isinii godhu jiraachuu dhiisuu danda'a. Achuma jirtanii qarshii keessan sabdanii warroonni biqaa dangaltanii deebi'uu dandeettan fa'aa keessattuu galtanii biqaa dangaltanii maqaa keessanii bitattanii osoo biraa deemtanii gaafa isin galtan wallaahi harka meeqan dabalti. Kaartaa pilaanii qabdii uummata garaan shakkitanii lafa higgaawii haala sanii bitadha isiniin jedha. Keessattuu namni tokkochi yoo dadhabe mana jireenya isin barbaadan tirfii barbaadan taanaan hiriyyaa teessan ta'achi jirtu ta'u wal jaalattan ta'u wajjin keessa walii beektan yoo jiraatte nama lama walitti bitattanii gaafa mootuyyuu gurgurtan akkasuma waannaa keessanillee tirfii keessanillee addaan godhachuu dandeettan. Xiqqoo gatiin lafa kaartaa pilaanii qabu ol ka'a waan ta'eef kan isiniin jedhe kun yaada kiyya waan biyya keessaa waan akkan ifa isinii godhu barbaadan hunda isaa koomeentii jalatti naa barreessaa. Ani immoo qabadhee gara viidiyootiin deebi'ee isinii dhufaan isiniin jedha. Meeshaalee akkuma isin beektanitti guyyaa guyyaarraa isin biraan gahaa jira. Daawwattoota kiyyaa isin kabaja isin jaaladha irraa kabajni kiyyaaf jaalalli kiyya bakka isin jirtan isin bira haa ga'u isiniin jecha amma kana caalaa isin dheeressu. Har'aaf xumureeraa gara fuulduraa garuu qabadhee isiniif deddeebi'aa isiniin jedha. Daawwattoota kiyyaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Assalaama.